Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun sagantaa keenya adoolessa 4 bara 2016ti. Qophiin keenya idilee fayyaa hawaasaa fi Oromiyaa insaatiidha. Oduunis qophaa'ee jira. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnuun sin dhageessisaa Annaa Basaawuf jiraati. Qeerroon Shaashamannee ergamtoota mootummaa wayyaanee 2 salphisuun dhaga'ame. Oduun magaalaa Shaashamannee irraa nu ga'e akka ibsutti qondaaltonni mootummaa wayyaanee 2 adoolessa 3 bara 2016 diddaa fi mormii uummataatiin salphatanii jiru. Ministeeronni wayyaanee 2 uummataan salphifamanis ministeera barnoota Itoophiyaa Shifarraa Shuguxee fi ministeera geejjibaaf qunnamtii Warqinaa Gabayyoo ta'uun beekameera. Ministeeronni kunneen magaalaa Shaashamannee keessatti dhagaa bu'uuraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu kadamee Shaashamannee kaa'uuf wayitaa achitti argamanitti qeerroon sagalee dheekkamsaatiin isaan salphisee jira. Qeerroon magaalaa Shaashamannee diddaa isaanii dhageessisan irrattis nu ajjeesaa dhagaa bu'uuraa kaa'uun furmaatan ta'u jedhaniiru. Mootummaan Oromoof dhaabbatu agaa dhufutti falmaa keenyallee jabeessineetti fufna jechuudhaan ministeerota kana qaanessuun dhaga'ameera. Poolisii wayyaanee Awwadaa'itti ijoollee Oromoo 4 ajjeesuun shakkame hidhame. Oduun Awwadaa irraa nu ga'e akka ibsutti diddaaf mormii uummata magaalaa Awwadaa'i keessatti sababa balaa ibiddaatiin wal qabatee ka'e irratti dhukaasa hidhataan mootummaa baneen ijoolleen 4 battalatti wareegamuun kan yaadatamu. Yeroo sanatti diddaan uummataa waan jabaateef caasaa mootummaa naannichaa keessaa kan hojjetu dhukaasa banuudhaan ijoollee 4 ajjeesee miliqee ture. Haa ta'uti diddaaf mormiin uummataa sababa jabaachaa dhufeef mootummaan sodaa keessa galuudhaan namicha Abdii Idris jedhamu to'annoo jala oolchuusaa karaa sabquunnamtiisaa beeksise. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname kunis namni kunis ajaja mootummaa tokko malee ergama itti kenname duubatti dhiisuun tarkaanfii malle kana waan fudhateef mootummaan seeratti dhiyeessuuf to'annaa jala oolcheera jedha. Uummati naannoo akka jedhanitti garuu Oromoo waan ta'e malee kanneen Oromoon taane Oromoo ajjeesaa jiran Tigiroota yoom hidhee beeka jechuudhaan qeeqa isaanii dhiyeessaniiru. Godina Arsii dhiyaa magaalaa Qoree keessatti namoota nagaa hidhuun itti fufee jira. Hidhaan haa dhaabbatu mormiin jedhus bakka adda addaatti babal'achuun beekameera. Diddaaf mormii kanaan kan wal qabate mootummaa wayyaanee namoota hedduu hidhuutti akka jiru hubatamee jira. Akka kanaan Abdii Ibraahim abbaa maatiif ijoollee 3, Fiqaaduu Shibbiruu abbaa maatiif ilma 1, Abdullatiif Ahmad abbaa ijoollee 3 fi dargaggeessa Misbaa Awwal jedhamu hidhuunsaa dhaga'ameera. Gama biraatiinis godina Arsii ba'aa magaalaa Diksiis Amdaa keessatti qabeenya uummataa saamuun itti fufee jira. Oduun kun akka saaxilutti kantiibaan magaalaa Amdaa Diksiis Kamaal Haji Sulxoo jedhamu yeroo ammaa kana bosona uummataaf qabeenya biyyatti magaalaa Amdaa cersiisee gurguraa jira. Uummannis qabeenya keenya dabarsinee illaannu jechuudhaan diddaaf mormii isaanii jabeessanitti fufanii jiran. Akka oduun kun ibsutti halkan idaallee namoonni hin beekamne kantiibaa magaalichaa akeekkachiisanii akka jiran beekameera. Yuunivarsiitiileen Itoophiyaa kaabaa keessa jiran miseensota Ihadigiif doktorummaa kabajaa raabsaa jiru. Raabsaan kun immoo OPDO fi warra kibbaa bira kan geenye beekameera. Oduun nu ga'e akka addeessutti yuunivarsiitiileen 3 amanamtoota Ihadigii fi pirezidaantii Rwaandaaf doktorummaa kabajaa kennaniiru. Akka kanaa yuunivarsiitiin Walloo miseensa Ihadig olaanaa kan ta'e Addisuu Laggasaa, Dr. Balaay Abagaazii fi Aartist Maarituu Laggasaaf doktorummaa kabajaa kenneera. Addisuu Laggasaa wayita qabsoo hidhannoo fi isaan booda immoo gaggeessaa olaanaa ta'uun gahee gumaacheef doktorummaan kun kennameef jedhameera. Dr. Balaay Abagaaz immoo damee fayyaa keessatti keessumaa lammiilee dhibee onneen dararaman wal'aanuuf gahee olaanaa gumaacheef kenname jedhameera. Oduu wal fakkaatu yuunivarsiitiin Aksuum immoo obbo Sibaat Naggaadhaaf doktorummaa kabajaa kennuun beekameera. Obbo Sibaat Naggaa Daayireektara olaanaa Instituutii Qorannoo Tarsimoo Hariiroo Alaa Itoophiyaa ta'e hojjechaa kan jiru ta'uun beekamaadha.
Akka oduun nu gaaddeessutu yuunivarsiitiin Baardaar immoo pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaameef doktorummaa kabajaa kana kenneera. Senetiin yuunivarsiitii Baardaar akka addeessetti pireezidaantii Pool Kaagaameen biyya isaaniitti jijjiirama waan fidaniif doktorummaa kabajaa kun kennameefiira. Yeroo bokkaan doktorummaa kabajaa kun gara kaabaatti roobaa jiru kanatti immoo warra OPDOf warra kibbaatiif wanti tiifellee tokkoyyuu hin jiru. Dhumarrattis magaalaa Adaamaatti roobni cimaa roobee lubbuu nama tokko balleesse qabeenya hedduus barbadaa'e. Roobni cimaa adoolessa 3 bara 2014 bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti roobe kun hedduu ulfaataa akka ture oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Roobichaan lubbuun daa'ima tokko wayita darbu qabeenyi lakkoofsi isaa hin beekamnes barbadaa'ee jira. Roobni balaa qaqqabsiise kun galgala keessa aga sa'aatii 2 walitti aansuudhaan kan roobe ta'uu oduun kun dabalee addeesseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya waliin nagaan nu tura. Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam kan dhaggeeffattoota keenya kun torbaan lamatti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii keenya fayyaa hawaasaati. Qophii fayyaa hawaasaa irraa keessatti torbaan lamaan irraa kan eegalle waa'ee dhukkuba busee fi mallattoolee isaatiin kan wal qabate qophii kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanne irraa itti dhiyaadha. Akkuma qophii keenya torbaan lamaan darbe keessatti isiniif ibsine busee fi dhukkubni busee bakka bishaan ciisaa jiru bishaan ciisaa kunis yeroo ho'ina argatu achi keessatti wal horuuf haala mijataa waan argataniif heddumminaan baay'achuu fi horuu akka danda'amu beekamaadha. Biyya keenya Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti haalli qilleensaa kan wal hin fakkaanne waan ta'eef haala kana hubatanii yeroo buseen ka'uu danda'utti of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Keessaayyuu haroowwan ciisan akkasumas raaree fi corroqa bakka adda addaatti kuufamanii hormaata buseetiif haala mijeessuu danda'an yeroo yeroon baqaqsanii baasuun lafti sun akka goguu fi iddoon sun hormaata buseetiif akka mijanne gochuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bakka baddaa ta'etti yeroo baay'ee busaan hin jirtu. Haa ta'uti naannoo badda daree fi naannoo gammoojjiitti immoo buseen garmalee jiraatti. Namni tokko yoo baddaarraa gara badda daree yookaan gammoojjii dhaqee buseedhaan ciniiname yeroo qaamni isaa dadhabu haala dhukkuba busee kanaan qabamuun carraa waan jiruuf warri baddaa jiranis mallattoolee dhukkuba kanaa beekanii of eeggannoof wal'aansa barbaachisu gara mana yaalaatti deemuun fudhachuutu isaan irra jira. Kanaaf mallattooleen dhukkuba kanaa maal akka ta'e waan ogeessonni fayyaa qoratanii kaan isiniif dhiyeessinaa jechuudha. Mallattoolee dhukkuba busee. Dhukkubni busee martinuu mallattoolee waliin qaban hedduudha. Isaan keessaa tokko dhagna gubaa yookaan laayidaa kan jedhamu. Dhagna gubaan busaa takka ol ka'aa takka immoo gadi bu'a. Dhagna gubaan otoo walirraan citiin kan jiraachuu danda'u yoo dhukkubichi torbaan tokko yookaan isaa ol namarra tureedha jedhu ogeessonni fayyaa. Dhagna gubaan ol ka'uun yookaan high temperature kan jedhamu raammoleen yookaan jarmiin dhukkuba busee fidan warri ijoollee ta'an dafanii guddatanii warra dullooman akka dhaqqabaniif gargaara. Kun immoo akkuma nama keessaa dardarri nyaata baay'ee nyaachuu barbaadan isaan ijoollee raammoo busee ta'an kunis dhiiga namaa caccabsanii nyaachuudhaan miidhaa dhiiga hir'inaa namatti fidu. Kanaaf laayidaa yookaan immoo dhagna gubina busee keessa jiru akka ol hin kaane gochuun barbaachisaadha. Laayidaan dhukkuba busee keessatti dhufu sadarkaa 3 qaba. Sadarkaan tokkoffaa sadarkaa qabbanaati. Sadarkaa kanatti dhukkubsataan dhaamochatu itti dhaga'ama. Akkasumas yeroo tokko tokko ni rophisiisa. Yeroo sana laayidaansaa baay'ee ol ka'aa jechuudha. Sadarkaan lammaffaa ho'ina. Qaamni isaa ni cululuqa. Dhikkisi onnee isaatis hedduu ol ka'a yookaan immoo ni dabala. Ol ka'ina laayidaasaa saatii murtaa'eetiif akka ol ka'etti rarra'ee hafuu danda'a. Sadarkaa dafqisiisaa. Dhukkubsataan sun dafquu yookaan hurkuurraa kan ka'e uffannaansaa dafqa tortoree yookaan immoo waan bishaan keessa cuuphame fakkaachuu mala. Sadarkaaleen dhagna gubaa kun caalatti kan argamuu danda'an ayinaa busee
pilaasmoodiyem viivaaksiidhaan yoo qabamani. Lammaffaa dhiiga hir'ina. Kun kan ta'uuf dhukkubni busee dhiiga keenya isa diimaa waan caccabsuufi. Dhiigni hoo akka bishaaniiti akkamiin caccabaa namni jedhu jiraachuu danda'a. Garuu dhiigni dhangala'aa akka bishaanii haa fakkaatu malee ija keenyaan arguu kan hin dandeenye qilleensa nuti gara dhagna keenyaa keessatti gadi fudhannu baatee dhagna keenya keessatti kan facaasu waan caccabsuu danda'u qaba. Kanaaf namni dhukkuba buseetiin hubame dhiigni hir'inni irra ga'a. Dhiigni qilleensa buree biluu yookaan immoo hemogloobiin baatee dhagna keessa qilleensa tamsaasuuf waan caccabuuf hafuura baafachuu dadhabee hafuurri ciccita. Hubamni yookaan immoo miidhaan akkasii kun caalatti kan argamu pilaasmoodiyem faalsiipaaram keessatti. Mallattoon arfaffaa immoo dhiitoo garaa keessaati. Dhiitoon garaa keessaa kun handhuura ol gara bitaatti kan argamu. Kun jalqaba dhukkuba aynaa busee hundaa keessatti kan argamu. Dhiitoonsaa hedduu guddaa ta'uu ni danda'a. Arfaffaa irratti immoo mallattoo dhukkuba sabbata waaqayyoo yookaan seefoo kan jedhamu. Dhukkubni sabbata waaqayyoo yookaan seefoo jedhamu kun kan qola ijaa isa adii daraaraa keelloo fakkeessu dhukkuba busee keessattis argamuu ni danda'a. Keessumattuu dhukkuba busee isa balaafamaa yookaan immoo pilaasmoodiyem keessatti qolli ijaa kun baay'ee ni keellaa. Yookaan immoo boora ta'ee mul'ata. Sababiin isaa immoo tiruun waan tuqamuufi. Dhukkubni aynaa dhukkuba busee kanarraa dhufu ijoolleedhaaf namoota baddaa keessa jiraatanis ta'e gammoojjii yoo qabe hedduu miidhuu danda'ama. Dhukkubni kun karaa hedduudhaan dhukkuba walxaxaa namatti fiduu danda'a. Kunis kan ta'uu danda'u tokko dhukkuba busee sammuuti. Dhukkubni busee sammuu inni jedhamu kun dhukkuba busee isa olaanaati. Dhukkubni akkasii kun kan dhalatu nama buseen kanaan dura hin qabne keessatti. Mallattoonsa nama dhukkuba akkasiitiin qabame keessatti otoo ilaaluu dammaqina dhabee abjoochuuf irrumaa jalaa of wallaala. Urgufamuunsaas ni jiraata. Yoo wal'aanamuudhaa baate baay'ee of wallaalee ni du'a. Yoo lubbuun hafe garuu qaamni isaa keessaa tokko akka naaffatuu ni ta'a jedhu. Kanatti qabatee qaama iddoo adda addaatti dhiiguudhaan balaan du'aa irra ga'uu danda'a. Inni lammataa hir'ina sukkaara dhagna keessaati. Raammoleen yookaan immoo jarmiileen dhukkuba busee kana fidan sukkaara jireenya keenyaaf nu gargaaran fixuu danda'u yookaan immoo hir'isuu danda'u. Kanarraa kan ka'e keessumaa ijoolleef dubartii ulfa ta'an otoo wal'aanamiin hafan keessatti dhukkubni kun balaa guddaa fiduu danda'a. Dhukkubsatooti qoricha kiwiiniin yookaan immoo kiwiindiin kan jedhamu wal'aanamuun keessattis hir'inni sukkaaraa ni argama. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya fayyaa hawaasaa irraa kanumaan xumurama. Waan nu dhaggeeffattaniif fayyaa ta'aa nagaan nu tura. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. On 16 April 2016, Oromia Supported Group Australia have organized Human Rights Forum, the quest for freedom toward sustainable just peace through human rights. There are many speakers on the day from different communities like Gambella, Benishangul, Ogaden, many others from Oromo community as well. Dr. Trevor Truman, founder of Oromia Supported Group, was present. Today I will present to you Dr. Trevor Truman's speech. Well, I must say, this is amazing. First of all,
I would like to say a huge thank you to OSG Australia for this event and for inviting me to Australia to be with you here. And I must say hearty congratulations to the Oromo in Australia. It's a great moment in a man's life when he looks upon one of his children and that child is bigger and more effective than he is. So thank you, OSG Australia. This afternoon I felt really quite frightened at times and daunted by all these faces and names that I've had contact with or contact from in America, Israel, Djibouti, Somaliland, Kenya and Egypt. It's really quite frightening to see all the people that have expressed their affection to me, and thank you very much. It is quite overwhelming. Now to the serious bit. There is not one person living who has enjoyed equality, justice and respect for human rights within Ethiopia. For a brief period in 1991 I was really hopeful that things were going to change for the better, and I was reminded just yesterday, a telephone call with one of the health workers that I had the privilege to work with between 1988 and 1991, and he reminded me of his experience in Didesa camp in 1992-93 when he wrote some years ago saying how he couldn't get rid of the image from his mind of seeing two of the health workers that we had worked with at the bottom of the hole where they'd been thrown after they'd been killed in Didesa. Over the last, between 2010 and 2013, I interviewed 187 refugees in Kenya, Djibouti, Somaliland, South Africa and Egypt. 50% of the people that I'd interviewed have been tortured. Now, most refugee populations, according to literature surveys, include between 5 and 35% people with a history of torture. So 50% is a really high figure. In fact, if you just examine the men that I interviewed, 3/4 of them had been tortured. If you ask the ones who'd been in detention, about 90% of men who had been detained in Ethiopia had been tortured. Of the women who'd been detained, about half of them had been tortured, but a separate 50%, overlapping, had been raped in detention. These are indeed absolutely alarming statistics, and they put Ethiopia in the top division of human rights abuses, not only in Africa but in the whole world. The Oromo Support Group has now reported over 5,000 extrajudicial killings, and this does not include the 147 students killed in 2014, and it does not include the 500 or so who've been killed in their homes and on the streets in the protests since November 2015. As you know, martial law has been established in Oromia for the first time since 1992. It's very difficult to get news out of Ethiopia now. I was speaking to Felix Horn, the researcher for Human Rights Watch, just last weekend, and he was bemoaning the fact that it's very difficult to get verifiable information out from Ethiopia because it's so difficult to get more than one account of the same incident. He'd been interviewing students fleeing from the current protests in northern Kenya. And he was saying that people were being captured by the Kenyan police and sent back to Ethiopia because they were paying money to the Kenyan police to do that for them. All these abuses
we'll talk about detention for a second. Tens of thousands who are detained at present, now it's under martial law, is a similar figure to the numbers that were detained in 1992 and 1993. The breakthrough Amnesty International report in October 2014, Because I Am Oromo, reported that there have been 5,000 detentions, at least, between 2011 and 2014. This is a laughably small number. And one TPLF official, having read that report, said, 5,000? I've detained that many in one weekend. The result of these abuses is that we now have over 100,000 Oromo refugees in Africa and possibly 250,000 Oromo refugees elsewhere on the planet. This is 250,000 plus people whose lives have been thwarted, ruined, dislocated, and possibly irrecoverably. And why is the Ethiopian government able to do this? It's because of our taxes. The taxes I pay in the UK, the taxes you pay in Australia, the taxes that the citizens of the United States pay. Because it is supported by foreign governments. Between 1.25% of Ethiopia's budget, depending on which reference you use, comes from foreign aid. Without foreign aid, that regime could not exist. Between 10 and 20 million are now food insecure in Ethiopia. Back in 1961, I think it was, an economist intellectual in Britain, I can't remember whether he was in Cambridge or Oxford University, Amartya Sen, he said that famine does not occur in a functioning democracy. We had the famine in 1984-85, and since then, since 1991 basically, there's barely been a year gone past, certainly no more than 3 or 4 years, without the Ethiopian government holding out its hands and saying we need help because we have starving people in my country. People who are short of food, despite the fact that some of the richest agricultural areas have been handed over at a very cheap price to foreign investors, a lot of which have been used to grow food for export. And how we've seen to have people short of food in your country when you're exporting food. This reminds me of the Derg days, yeah? And in this time, Ethiopia has built up one of the biggest and best equipped armies in Africa. It's developed probably the best security system in the whole of Africa, all on the basis of foreign aid. In terms of combating this, I would like to echo what Vichok and Sergei and Hassan Nur said earlier, that we really have to connect to others. Cooperation is absolutely essential in terms of lobbying governments, NGOs and UNHCR to counter the lobbying done by the TPLF. The TPLF spend hundreds of millions of dollars every year on lobbying all governments. Whenever there's a negative bit of news about the EPRDF, it's followed up by press releases and visits to ambassadors by the Ethiopian government and its embassies. At present, the cooperation that we enjoy, especially with the people in the south of Ethiopia, is not inclusive of all groups in Ethiopia. It's difficult to accept the argument of equality with former oppressors, but no less this is essential. I was speaking to Andargachu Tsige's wife in the UK just a couple of weeks ago, and I'm proud to say that she demonstrated alongside Oromo in London against the killing of student protesters in Oromia region. I'm not so proud to say that she wasn't really welcomed by some of the Oromo demonstrators in London. Without cooperation amongst all of the opposition groups in Ethiopia, the West will continue to support the current regime. They are looking for a credible
alternative. As long as people are divided, as long as they're not cooperating with each other, there will be no credible alternative for the international community, for which read the USA and Britain, to support. In addition, without dialogue and cooperation with all the peoples in Ethiopia, when the TPLF fall, as inevitably they will, when they do fall, there will be a power vacuum left. And we've seen what happened in Libya, we've seen what happened in the 1990s in Yugoslavia, and we've seen what happened in Somalia. And we may even see reflections of what happened in Rwanda if we do not have some sort of dialogue and cooperation between all of the peoples of Ethiopia. In addition, development in Ethiopia will be held back without the cooperation of all the groups in Ethiopia. An economist from Zambia, I believe, called Dembisa Moyo, wrote an African proverb in the fly of her book, and it said the best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. And that's the same with cooperation and dialogue with other groups. We must begin by socializing and developing trust with people and agreeing a common front on which to campaign, and that common front, which is easily backed, is human rights. Without stability in Ethiopia, there will be no stability in the Horn of Africa. Without human rights and without equality and justice for the Oromo, there will be no stability in Ethiopia. Human rights activism, not only in terms of Ethiopia, but across the board, activists are continually pushing the envelope. That means that you're surrounded by obstacles, by delays, by frustrations. So wherever you look, there is stuff that you're fighting against, you're pushing against. And you tend to think, oh, this is impossible. Everywhere I look are problems. Now, I don't say that we should dwell in the past, but we should look back at it and see how far we have come over the last 30 years. And it is encouraging to some extent. There is now a region called Oromia. Could you imagine that in the 70s? The language of education in Oromia region schools, in primary schools, is Afan Oromo. Could you imagine that in the 1970s? And, right, as I say, at times I have got depressed and fed up, and people have said that I've always been cheerful and kept going. No, it's not true. Frequently I put my head in my hands and think, I don't know what the hell to do next. And there are a couple of problems I'm dealing with at the moment that I don't really know how to approach. It's not easy, and I'm not always positive and cheerful. But looking out here, and the people I see now, I am tremendously encouraged. I'm so impressed with the organisation, the enthusiasm, the expertise and the commitment of the people in this room. So give yourselves a big So in summary, go forward with confidence, but with consideration for others, and be inclusive, especially those with whom this is most difficult. And remember what Mahatma Gandhi said. Mahatma Gandhi, I believe, is a hero of Bekele Garba. He quoted one thing from Mahatma Gandhi in his speech at the OSA conference last year. Another thing that Gandhi said, and I'll leave you with this, is first, they ignore us. Then, they laugh at us. Then, they beat us. Then, we win. Singalate Fata.